Ashamaa akkam nagaa jirtan hordoftoota fi kabajamtoota Oromaan baga nagaa taatan chaanaala haarayaan katab jennee jirra. Viidiyoo barnoota haarayaan tokko jennee eegallee jirra. YouTube hamma Facebookaatti, Facebookaa hamma Telegiraamaatti, Telegiraamaa hamma Twitter yookaan WhatsApp kaaga Imootti jechuudha. Waa baay'ee isin barsiisa chaanaala kanarratti. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isinilleen chaanaala kana subscribe gochuudhaan hamma dhumaa viidiyoo keenya illee akka daawwattan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Viidiyoo keenya akkuma argitanii like share gochuu hin dagatina. Barnoota addaatu keessa jira, barnoota ajaa'ibaa keessa baratuu dandeessan jechuudha. Waan dur hin beekne baay'een isin barsiisuuf deema. Kanaafuu akka subscribe gootanii afaana dhaabbattaniin kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Hordoftoota kabajamtoota kiyya har'a immoo maal nuuf iddee dhufte jechuun keessan hin oolu. Har'a tokko jee kanin isiniif jammare YouTube akkamitti bananna, YouTube bara 2023 akkamitti bananna. Ani email hin qabu, email ka qabullee password hin beeku, lakkoofsa isaa hin beeku jettanii hin rakkatina. Lafaa uumnee bannee isin argisiifna akkamitti akka itti fayyadamu hunda gar fuulduratti kan waliin ilaallu ta'a. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya viidiyoo like gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Aappii YouTube keessanii keessa yeroo tokkoof ni seentu. YouTube keessa yeroo tokkoof yeroo seentan kunoo amma maal gootu gubbaa kanarratti profaayila keessan kanarratti ni cuqaastu yeroo tokkoof. Sana booda amma lafa banatuuf waan deemnu waan ta'eef kunoo asirratti add account bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu yeroo tokkoof. Sana booda ni eeggattuuni kunoo amma banadhani qulfii fuulaa bilbila keessanii ni bantu. Sana booda hamma inni isiniif banuun eeggattu. Connection kiyyallee dadhabaadha. Kunoo amma naabanee jira. Amma asirratti bakka kanarratti email duraan bilbila birarraa yoo qabaatan YouTube'aan banatuuf yoo deemtan kunoo asirratti email or phone bakka jedhu kanarratti naqattu jechuudha. Bilbila tokkorraa bilbila tokkotti dabarfatuuf yoo taate, yoo kan isin jalaa badee ta'e kunoo asiin forget email bakka jedhu kana tuttanii deeffatu dandeessu. Yaa'u karaa dheeraa nama oofa kuni anamma kan qabadhee dhufe kabiraati. Gar fuulduratti immoo kanallee email badee fi passwordii daganne akkamitti akka itti deeffatu dandeessan hunda gar fuulduratti kan isin barsiisu ta'a. Ani amma lafaa uumee warreen email waama tokko hin qabne akkamitti akka chaanaala itti banatu wallaaleen lafaa uumee banee isin argisiisa waan ta'eef create account bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu. Sana booda gadi buutanii kunoo asirratti for myself bakka jedhu kanarratti click gootu. Ni eeggattu asirratti first name bakka jedhu kanarratti maqaa keessan itti guutuu jechuudha. Amma kuni maqaa chaanaalaati miti hordoftoota kiyya qabadda. Asirratti maqaa chaanaalaa osoo hin taane maqaa Googilaati. Googila banaa jirra. Kunoo gubbaa kana dubbifatuu dandeessanii create Google account bakka jedhu kanarratti adda baafachuu dandeessan dubbistaniiti. Tole ani amma maqaa ittiin barreessaa sirritti na hordofaa. Maqaa ittiin barreessaa Oro jeetuma haadhiisu. Gama gadii kanatti immoo optionaala kuni maqaa abbaa keessaniiti. Yoo barreessanii barreessuu baatanillee rakkoo hin qabu, irra darbuu dandeessanii Oro jedhanii next gootaniiti bira darbitanii jechuudha. Next gootanii eega bira darbitanii asirratti baatii ji'a keessa dhalattanii fi guyyaa itti dhalattanii fi waggaa keessan isin gaafata. Waggaa immoo waggaa 18 ol godhuu qabdan malee 18 gadi godhuu hin qabdan. Sababnis booda viidiyoon keessan viidiyoo daa'immanirra isinirraa ta'a waan ta'eef seeruma isaati suni. Tole amma asirratti manzi bakka jedhu irratti ni tuttanii joonaariin filadha. Tole asirratti illee guyyuma argitan filattuu rakkoo hin qabu. Kanarratti immoo 1996 hin filadha. Isinillee akkasumatti mana 19 keessa filatuu qabdanii asirratti gender bakka jedhu irratti saala keessan filatuu qabdanii. Yoo shamara taatan female filatuu qabdanii. Yoo dhiira taatan immoo male filatuu qabdu. Anamma male filadhu. Sana booda maal gootu gadi buutanii next gootu. Bakka kanatti gadi buutanii kunoo next ni gootu. Next erga gootan kunoo akkanatti naabaa jechuudha. Maquma kiyya sanirraa copy godhee fudhatee dhufee kunoo lakkoofsa gara fuulduratti itti guutee naa fidee jechuudha. Oro jedhee kunoo lakkoofsan ergitanii akkasiin naa fidee. Ani amma kama tokkoffaa kanarratti kunoo akkanatti qalama samaawii yeroo inni itti godhe maal gootu gadi buutaniituma next bakka jedhu kana ni cuqaastu ammallee. Eega sanirratti buleeffattanii next bakka jedhu kana ni cuqaastu. Amma asirratti passwordii na gaafataa jechuudha.
paaswordii na gaafata. Paaswordii dijiitii 8 lakkoofsa dijiitii 8 itti guuta jechuudha. Tole ani amma lakkoofsa dijiitii dhiifama. Lakkoofsa isin jalaan dhossa waan ta'eef lakkoofsa dijiitii 8 itti guutattu. Sana booda bakka kanarratti next gootu. Amma asirratti immoo kunoo gubbaa kanarra inni dubbiftu add phone number lakkoofsa kana amma lakkoofsa yoo qabaatuu baattan jala kana gadi buutanii yoo qabaattan akka inni koodii isiniif erguu yoo barbaadan iimeela keessanii wal qabsiiftanii banachuu yoo barbaadan yes I am in bakka jedhu kanarratti cuqaastanii wal qabsiiftan. Garuu immoo chaanaala waan hin taaneef kun iimeela waan ta'eef lakkoofsa wal qabsiiftanii yoo banattan hedduu isiniif barbaachisaadha. Yoo lakkoofsi isin jalaa bade iimeela san karaa barbaadaniin waan birarra dabarfatuu dandeessu. Yoo iimeeliin isin jalaa bade iimeela san lakkoofsa saniin argatuu dandeessa waan ta'eef ani amma yaaliirra jira isin argisiisutti jira waan ta'eef iskeeppi godheen bira darba. Yoo lakkoofsa hin qabaanne iskeeppi gootanii jechuudha. Ani amma iskeeppi godheen bira darba. Sana kunoo amma akkana naa banamee jira jechuudha. Asirratti ni argitan jee yaada. Kunoo revenue your account info naan jedhee jira. Naaf banamee jechuudha. Amma iimeela kunoo asirratti maqaa kiyyallee akkanan naa banamee jira jechuudha. Hin xumurre ammallee googila banaa jira. Gama gadii kanatti maal gootu next gootu. Sirriitti hordofaa next ni gootu. Kunoo amma as na fidee jira jechuudha. Egaa as na fidee waa baay'eetu keessa jira. Kana dubbisuuf yeroon nun geessu ol harkistu. Akkanatti eega ol harkistanii xumurtan boodanii bakka gadii kanarratti I agree bakka jiru kana ni cuqaastu jechuudha. Seera kana ni qeeballa waan jedhamu jechuudha. I agree gootu. Ani amma I agree godha. I agree ni gootu. Kunoo amma godheen jira. Hamma inni isiniif banamu ni eeggattuuni jechuudha. Amma guutumaan guututti xumurre karaa aappii yuutuuba keessatti nu deebisa. Googila banne iimeela lafaa uummanne malee chaanaala hin banne. Amma maal gootu asii ufumaan asitti na deebisa jechuudha. Sana booda kunoo maqaan akkanumatti ufumaan irraa naa jijjiiramaa jechuudha. Tole amma profaayiluma kanarraa ammallee cuqaasna. Amma maal gootu chaanaala banatuuf deemna yuutuuba. Amma kan mataa keenya akkaawuntii mataa keenyaa banatuuf deemna waan ta'eef your channel bakka jettu kanarratti ni cuqaastu. Sana booda kunoo asirratti footoo tan irra profaayilirra kaayachuu barbaadanillee kunoo fuuldura kana irratti cuqaastanii gaalaarii keessan keessa isin galcha achirraa fudhattanii itti guutatuu dandeessu. Maqaa kunoo asirratti karreefun tana maqaa googilaatiin banneessan kanallee godhachuu ni dandeessanii jijjiirrachuullee ni dandeessanii qalama ka fuula dura jiru kana tuttanii maqaa kanallee irraa jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Kan googilarraa faallaa godhatuu dandeessu. Kunoo amma duraan haandilii asitti namaaf hin kaa'u. Yuutuubni amma ufuma isaatiin haandilii asitti nuuf kaayaa jechuudha. Kanaafuu haandilii kana maqaa biralleetiin godhatuu ni dandeessu. Akka namni maqaa biralleetiin sarchi godhee isin argatuuf jechuudha. Tole amma maal gootu ani amma kana hunda jijjiiruu waan hin barbaadiniif gadi buutanii amma chaanaala banuu deemta waan ta'eef create channel bakka jettu kana kunoo ishee tana create channel bakka jettu kanarratti create gootu yeroo tokkoofi ani amma irratti hin cuqaasa. Kunoo amma hordoftoota kabajamtoota kiyya as na fidee kunoo banee jira jechuudha. Amma chaanaala guutumaan guututti banadheetiin jira jechuudha. Kunoo maqaa kiyyallee kunoo haandilii isaa waliin fidee as na kaa'a. No subscribe no video naan jechaa jira. Viidiyoon qabdu subscribe hin qabdu naan jechaa jira. Chaanaalli kun amma baname waan ta'eef tole amma bakka manage video jedhu kanalleen waa baay'ee fidatuu dandeessu karaa viidiyoo keessa seentanii jechuudha. Amma create bakka jedhu kanarratti tuttu maali create video bakka jedhu kanarratti tuttu jechuudha. Viidiyoo irratti upload godhuudhaaf amma asirratti yeroo tokkoof kilik goona. Mee anama tokkuma fideen isin argisiisa. Yaa gara fuulduratti akkamitti akka viidiyoo irratti maxxansan isinin barsiisa. Sana booda upload video bakka jedhu kanarratti cuqaastanii gaalaarii keessan keessa isin galcha. Sana booda gaalaarii keessan keessa waan barbaadan fiddanii achirratti maxxansuu dandeessu jechuudha. Har'aaf baroomsi har'aaf qabadda asumarratti raawwata. Gara fuulduratti immoo viidiyoo itti aanu keessatti akkamitti akka viidiyoo yuutuubii irratti itti maxxansan isin barsiisa. Waa baay'ee yuutuuba dura jalaa kaasee hamma gubbatti isin barsiisuuf qophiidha. Eegaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya chaanaala Oromaan subscribe godhuu hin dagatinaan isiniin jaa. Chaanaalli Oromaan yeroo kamiyyuu chaanaala
keessanii chaanaala Oromooti. Waa baay'ee asirratti isin barsiisuuf deema. Chaanaala kana subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jaa. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya viidiyoon har'aaf qabadhe kanuma irratti raawwata. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti baay baayin isiniin jedha. Chaanaalli kunoo kana profaayilli isallee ni argitanii isa kana. Kanaafuu akka subscribe gootan kunoo gana amma subscribe waa baay'ee irra hin jiru. Akka subscribe gootan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti baay baay.